Magaalaa Finfinneetti imalaa turan naannoo Oromiyaa keessatti danqamuu komachuu isaanii fi deebii mootummaas qabna. Gama biraatiin abjuun maali? Hiika abjuu keessanii akkamitti hubattu? Biyya argiteen beekne abjuudhaan hin argitu. Bakka irra oolte waan hojjetaa oolte sana abjoottaa waanuma sammuu kee keessa naanna'aa deemutu yeroo abjuu keessa naanna'ee dhufaa. Kan isiniif dhiyeessu Anzaalaa Lamtaa Addisaati. Kan jalqaba qabanneen imaltootni Daseerraatii gara magaalaa guddittii Finfinnee imalanii fi konkolaachistootni torbanoota muraasa as daandii irratti danqamuu isaanii dubbatu. Daandiin kun kaleessa banamee tajaajila deebisee kan eegale yoo ta'u, imaltootni fi konkolaachistootni BBC'n dubbise akka jedhanitti keellaa sakattinsaa Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa keessatti argamu erga dhaqqabaniin booda qaamolee nageenyaatiin danqamuu himu. የአማራ ክልል መንግስት እንግዲህ ነፃ ነው። mootummaan naannoo Amaaraa daandiin kun bilisa jechuun erga ibsee booda imalee galle. Sana booda Finfinnee seenuuf yeroo daandiin muraasni nu hafee sandaafaa geenyu namootni uffata humna addaa Oromiyaa uffatan nu dhaabsisanii nu buusanii nu sakatta'anii waraqaa eenyummaa Amaaraa kan qabatan gar tokkotti kan Finfinnee warra qabatan gara biraatti goraanuun jedhani. Ani isaan qabu. Kanaaf waraqaa eeyyama konkolaachisaa koon itti agarsiise kanan fudhadhu naan jedhe. Paaspoortii koos waraqaa eenyummaa waajjira koos itti kennaan kunis hin ta'u naan jedhe. Waraqaan eenyummaa gandaanaaf hin kenname yeroo hin jedhu sun nan galchu jedhee na dide. Godina Shawaa Kaabaatti itti aanaan hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa obbo Salamoon Altaayyee rakkoon kun amma kan furame ta'us jalqaba maaliif uumamee kan jedhu irratti aanga'oota naannichaa waliin mari'achuu isaanii BBC'tti himaniiru. ከአዲስ አበባም ወደ ደሴ መስመር ዝግ ነው። Finfinnee irraa gara Daseetti daandiin geessuu fi Daseetti gara Finfinneetti ni deemus cufaa ture. Kaleessa nutis kana mootummaa naannoo keenyaa fi ollaatti beeksisnee hawaasaas gahee rakkatu waliinis haasofnee kaleessa waaree booda sa'aatii 12 irratti daandiin kun banamee tajaajila kennuu eegaleera. Maaliif cufame kan jedhu irratti aanga'oota waliin yeroo haasofnu hooggantoonni tokko tokko mee adda baafnaa jedhu. Hooggansi erga waan akkanaa hin adeemsifamneef ajaja kennee booda ammoo miseensonni qaamolee nageenyaa naannicharra jiran ajaja isa kana dhiisanii ilaalcha qaama biroo adeemsisan immoo jiru. Bakka sana kan bulchu mootummaa naannoo Oromiyaa waan ta'eef wanta kana sakatta'ee akka sirreessuuf waliin mari'anneerra. Kun hin ta'u taanaan immoo daandiin kun kan federaalaa waan ta'eef qaama nageenya federaalaan eegamuu qaba. Kanaaf kaleessa kana booda qaama daandii kana haala kamiinuu cufu kamuu irratti tarkaanfiin akka fudhatamu kan jedhu irratti waliigalleerra. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti haati tokko daa'imman lakkuu qaamni isaanii walitti qabate dahan. Yuunivarsiitii Dambidolloo Inistituutii Fayyaa fi Yaala Barnoota Fayyaatti Ispeeshaalistii Ulfaa fi Yaala Gadameessaa kan ta'an Dr. Tsaggaayee Miidhagsaa haati kun guyyaa 4 dura tajaajila baqaqsanii yaaluun akka daa'imman kanneen da'an himan. Haala fayyaa daa'imman dhalatanii fi yaala isaanii irratti gaafadheera. Yaala baqaqsanii deessisuutiin kan deessedha. Daa'imman kunis gosa lakkuu ta'anii walitti qabatanii kan dhalatanidha. Gosni lakkuu walitti qabatanii dhalatanii kun gosa hedduu ta'uu danda'u. Kan mataan isaanii yookaan lapheen isaanii yookaan immoo garaadhaan yookaan immoo dugdaa wal qabachuu danda'u. Kan immoo iddoo lamaa fi isaa waliinis wal qabachuu danda'u jechuudha. Inni kun garuu kaan irrayyuu qaamni isaanii guutuun isaanii wal qabate alaan alaalamu mataa isaanii qofatu adda adda jira. Qaamuma tokko ta'ee jechuudha mormaa gadi. Qaamuma tokko ta'ee morma lamaa fi mataa lama qofadha jechuudha. Alaa laallu kan mul'atu akkasittidha. Hayyee tole kun dahumsa irratti akkamiin deessistanii tarii akkas ta'uu jalqaba qorannoodha wanti barameeru jira ture? Hordoffii gahaas ta'uu baatu hordoffii ulfaa qabdi ture. Kanaaf qorannoo altiraasawundii ilaalle irratti jechuudha. Kan ilaalle nuti yeroo isheen ji'a 9 geesseedha. Yeroo sanitti daa'imman lamaan baay'ee waan guddataniif walitti qabachuusaa shakkileemaa jechuudha. Maatiin kana baranii ture duratti himamee ture? Osoo hin ta'in dura itti himneera garuu egzaaktilii iddoo kamtuu wal qabate kamitti adda ba'aa kan jedhu isaanis mariisisneetu limiteeshinii jirutti himne garuu walitti qabachuun isaanii akka jiru hubachiisa. Haadharra miidhaan gaheeruun jiru haalli fayyaa daa'imman dhalatanii hoo maalirra jira? Haadharra akkuma dubartoota isaan baqaqfatanii da'anii nagaa isheedha. Wanti addaa miidhamirra gahee hin jiru. Daa'immanis erga dhalatanii akka guyyaa afuraffaa oksijiin irra ta'anii daa'imman kan akka nama tokkootti moo akka daa'imman lamaattidha kan yaaliin kennamaafii jiru yookaan kan ilaalamu tiriit kan godhamu tajaajila baqaqsanii yaaluu jabaan yoo gaggeeffame adda baasuun ni danda'ama akkamiin ilaaltu akka ogeessaatti? Amma akka daa'ima
lamaattidha yaalli kennamaafii kan jiru. Yaalli baqaqsanii adda baasuu kan danda'amu miti isaan kanaaf. Yaalli baqaqsanii adda isaan baasuu kan danda'amu nama lama ta'uu kan danda'an qaama hundaayyuu guutuu kan ta'e qofa qofaatti kan qaban yoo ta'e qofa. Isaan kun garuu akkuma isin jedhe miila lama qofa qabu. Qorannoowwan dabalataa sirriitti qaama kamtuu lama kamtu tokko kan jedhu adda baasuun barbaachisus garuu lakkoofleewwan akkasii kun adda baasuun wanta danda'amu miti. Tole, oksijiinii kan barbaadanii fi argansuu irratti rakkoo waan jiruuf moo maaliif? Xiqqoo argansuu irratti rakkoon waan jiruuf. Morma lamaa fi mataa akka qaban natti himtanii. Lamaanuu mataan isaanii fayyaa qabeessadha. Ni socho'aa yookaan gama ija isaanii miirri isaanii kan jiru fayyaa qabeessa? Qaamni hunduu ni socho'aa, ni bo'u, sagalee ni dhageessisu. Warra isaaniitti yeroo bo'an tokko qofaatti moo alumatti akka adduma addas akka nama lamaatti dabareenis akka nama lamaatti. Fuulduratti daa'imman kun akkanumatti guddatu jettanii yaaddu maaltu barbaachisa jettu yaali akkamii barbaachisa? Akkuma isin jedhe yaala addaa wanti barbaachisu hin jiru. Lakkoo walitti qabatanii danda'aman dhalatan kun yoo danda'ame egaa addaan baasuu ture. Isaan kun garuu waan addaan bahuu danda'an miti. Akkuma isaan kanaafis yaala barbaachisu kanuma isaanii kennamu sun kenname yoo carraan guddachuu jiraate ilaaluudha jechuudha. Tarii carraan guddachuu daa'imman akkasii yoo qabaatan tarii gama saayinsiittiinis yookaan taatee kana dura beektanii yoo jiraate carraa deemuu socho'uu akkasii qabaachuu ni danda'u, qaamni isaanii baachuu ni danda'a. Kan dhaabbatanii deemuu danda'an jiru, kan hin jirres jiru. Taateen akkasii fakkeenyaaf biyya alaatti USA Minnesota keessatti lakkuuleen akkasii kan jiran ni jiru. Amma hospitaala keessan turu moo maatiin erga achi turtii isaanii fixanii fudhatanii gara mana isaaniitti galu maaltu yaadamee jira? Amma gaa daa'imman akkasii guddisuun humnaan qabeenyanis humni maatii baay'ee murteessaadha. Haala amma jiruun wanta akkasii maatiin kun kophaa isaanii waan danda'an miti. Yoo danda'ame dhaabbileen tola ooltonni qaamonni miti mootummaas ta'e mootummaa osoo gargaaranii bareeda ta'a jechuudha. Gidduun ammoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Jarman opereeshinii waraanaa biyya Afrikaa Maalii keessatti gaggeessaa turte dhaabuu beeksifte. Ergama nagaa kabachiisaa UN'if odeeffannoo akka sassaabaniif loltoota 1,000 ta'an kaaba Maaliitti bobbaastee ture. Barreessaan kitaaba luqqisii seexanaa yookaan saatanik versus Salman Rushdie Niiwuorkitti osoo waltajjii irra jiru haleelame. Badhaasa kitaabota Buuker jedhamu kan injifate barreessaan kun sagantaa Inistituutii Chaataakwaa jedhamu qopheessa irratti kallattiin osoo dubbataa jiru dhahame. Haleellaan buufata waraanaa qilleensa Raashiyaa Kirimiyaa keessa irra ga'e balalii humna qilleensaa biyyattiirra haalaan miidhaa geesseera jedhame. Ministeerri ittisaa Raashiyaa dhukaasa buufatichatti dhaqqabeen jeettota waraanaa 8 dhabuus himeera. Yuukireen galuu haleellichaaf itti gaafatamummaan fudhanne. Dhimma ittaanuun waa'ee abjuu ilaalla. Abjuu argitanii hiika isaa wallaaltanii beektu? Waanuma dhuguma ta'uuf jiru moo faallaa isaa argitanii beektu? Namootni tokko tokko abjuun koo hin sobuus jedhu. Kaan ammoo faallaa ta'aa abjuun koo jedhanii amanu. Qorattootinis akkasuma yaada adda addaatti kennu. Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa hogbarruu fi afoola Oromoo kan ta'an Dooktar Darajjee Fufaa bara ijoollummaa isaanii obboleettiin isaanii hangafaa du'aan boqochuu ishee dura abjuun arganii akka turan yaadatu. Ilaalcha abjuu irratti qabanis yoo himan akkana jedhu. Waa lamatti jira. Tokko abjuun bara beelaa buddeen jetti kan jedhutti jira. Lammaffaa immoo abjuun kabaddii jedhus. Abjuu badaallee yoo gaariitti hiikan gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Abjuun bara beelaa immoo buddeen jettiin immoo namni beela'ee nyaatuma yaada. Abjuun waanuma yaadan sana namatti agarsiifti yaada jedhutti jira. Addunyaa irratti waa'ee hiika abjuu kan qorate Sigmund Freud nama jedhamu. Namichi kun nama xiinsammuuti. Maal jedhamni namni kun waanuma guyyaa yaadaa oole halkan abjuudhaan argaa. Aadaa Oromoo keessas kanumatti jira. Namoonni abjuu hiikuu abjuu kana yeroo tokko itti amanilleedha. Kan itti namannillee immoo jira. Hayyuun aadaa obbo Dirribii Damusees abjuun faallaatti akka hiikamu amma dura waan isaan mudate irraa hubachuu BBC'tti himan. Abjuun uummata tokko akka saayikooloojii uummata sanaatiin wal fakkaata. Dhugeeffannoo uummata sanaatiin waan inni gaariidha jedhuu fi waan inni hamaadha jedhuudha wal fakkaata. Biyya argitee hin beekne abjuudhaan hin argitu. Bakka irra oolte waan hojjetaa oolte sana abjoottaa waanuma sammuu kee keessa naanna'aa deemutu yeroo abjuu keessa naanna'ee dhufaa. Yoo yaaddoo qabaatte yaaddoo dhufaa, yoo gammachuus yaadda ta'e wanta akkasii dhufaa. Garuu amma yoona saayinsiin illee waan bira ga'e natti hin fakkaatu. Akka inni ani waan hin sobne yoo firri koo hin du'a ta'e utumanatti
namni itti himin utuma hin qeeqin abjuudhaan waan argutu jira. Calqaba yoo sirba arge boo'aa jechaadha. Boo'aatu jira. Ilkaan koo yoo buqqa'ee fira baay'ee natti dhiyaatee jiru keessaa namni du'aa jechaadha. Kun waanuma wanni hin qabu. Obbolaan koo yeroo du'an argeera. Yuunivarsiitii Finfinneetti damee xiinsammuu hawaasummaa yookaan sooshaal saayikoloojiitti barataa PhD kan ta'ee fi dhimma abjuu irratti kan qoratu obbo Geetaa Waalelliin akkuma hawaasni adda addaa abjuu tokko akka adda addaatti kan hiikkatu bakka bu'umsa wantootaaf kennu irratti hundaa'uun akka ta'e himu. Qalmi ማለት እንግዲህ አእምሯችን abjuu jechuun sammuun keenya boqonnaa irra yeroo jiru qaamni keenyas boqonnaa irra yeroo jiru suuraa sammuun keenya uumudha. Namni hunduu kan rafu yoo ta'e namni hunduu abjuu argaa jechuudha. Yeroo raftu sammuun hojii irra waan jiruuf abjuu arguu jechuudha. Namni hunduu abjuu ni arga. Garuu namni abjuu arge hunda ni yaadata jechuu miti jennee kaa'uu dandeenya. Yaadrimeen abjuu jira. Hiikni isaa maaliif barbaachisa isa jedhuuf namootni hiika isaa barbaadu. Namootni waan sammuu isaaniitti dhufe suuraan kaa'uu jedhama. Waan arginu sun mallattoodha. Namootnis mallattoo arganiif hiika kennu. Fakkeenyaaf naannoo bishaan baay'atu warri jiraatan nama abjuu isaan bishaan argeef hiika gaariitti kennu. Bakka bishaan bal'inaan hin jirre warri jiraatan ammoo namootni lolaa yoo argan waan hamaatti hiikuu malu. Namootni yeroo rafan sadarkaa 4 keessa darbu. Rapid eye movement sadarkaa jedhamurra yeroo gahan abjuu argu. Sadarkaa kanatti sammuun addunyaa alaa wajjiniin hariiroo qabu guutummaatti addaan kuta. Yeroo kana sammuun keenya waan addunyaa alaa keessa jiru process godha. Yeroo sana abjuu arginaa jedhama. Odeeffannoo ispoortiin taphootni piriimeer liigii Ingilizii hedduun boruuf iftaan gaggeeffaman haalaan eegamu. Shaampiyoonaan bara dorgommii darbee Maanchister Siitiin bara kana liigichatti kan makame Barnamaawus keessummeessa. Siitiin Aymeriik Laapoort miidhamaan dhabeera. Leeds irraa gara Siitiitti kan makame Calvin Phillips tapha kanaaf qophii miti. Man Siitiin Barnamaawus waliin yeroo 10 taphachuun hundayyuu mo'ateera. Tapha jalqabaa kan mo'amee jalqabe Manchester United ammoo Brentford waliin morkata. Lindelof fi Antonio Martial miidhamaan hin taphatani. Erik ten Hag ibsa miidiyaaf kennan irratti PSGdhaan barbaadamaa kan jiru Marcus Rashford dhabuu hin barbaannu bara kana nu waliin turaa jedhan. Bakka bu'ootni Rashford fi PSG wal arguun mari'atanii gara waliigalteetti dhufaniiru gabaasotni jedhan bahaa jiru. Tapha jabaan eegamu tokko Arsenal fi Leicester City gidduutti kan gaggeeffamudha. Gareen Michael Arteta injifannoon kan eegale yoo ta'u Arsenaliif oduu gaariin jiru taphattootni isaa akka Takero Tomiyasu, Emile Smith Rowe fi Fabio Vieira miidhama irraa deebi'uun shaakala jalqabuu isaaniiti. Leicester miidhama taphattoota haaraa gabaaseen qabu. Tapha guddaan torban kana darbii Londoniin Tottenham fi Chelsea gidduutti gaggeeffama. Kana dura Antonio Conteen garee koo fi Chelsea gidduu garaagarummaa guddaa jira jedhanii ture. Thomas Tuchel ammoo garaagarummaa guddaa garee lamaan gidduutti hin argine. Taphattoota ciccimoo qabu. Taphichaaf qophaa'aa jirras jedhan. Antonio Conte nan dinqisiifadhaa kan jedhan Tuchel garuu waan inni jedhu hundaa hin amanu jechuun deebisaniiru. Yeroo 4 walitti aansuun akkamiin akka mo'annu irratti hojjechaa jirras jedhan. Raheem Sterlingiin lakkoofsa 9 irratti walaba ta'ee akka taphatuuf leenjisaan Chelsea kun akka shaakala hojjechiisaa jiran himaniiru. Bakka kanatti Sterling gahumsa guddaa qabaa jedhan. Liverpool ammoo gaafa wiixataa